Bulchiinsa magaalaa Cirootti ayyaana Gabreelii Qullubbiitti kabajamu sababeeffachuun imaltootaaf sagantaan affeerraa bishaanii fi bunaa taasifamaa ooleera. Bal'ina isaa akka itti aanu kanatti qindeessineerra. በጣም ደስ ይላል። የኢትዮጵያ ፍቅር ነው። እናንተ የምታሳዩ ፍቅር ነው። ምዕራብ ሐረርጌ ፍቅር ይስጠልን። እንግዲህ ኑቲ አዳማራ ካኔ ዱፍኔ ከራኒ ሸጋዳ baay'ee dasna majada godina Harargee lixaa bulchiinsa magaalaa Cirootti waajjirri poolisii fi ejensiin geejjiba magaalaa Ciroo waliin ta'anii ayyaana Gabreelii godina Harargee bahaa Qullubbiitti kabajamu sababeeffachuun imaltoota ayyaanicha kabajuuf magaalaa Ciroo keessa qaxxaamuraniin weelkam baga nagaan dhuftan jechuudhaan buna bishaan daabboo fi qoloo kennuun simachaa oolaniiru. Kaayyoon sagantaa kanas imaltoonni sodaa fi yaaddoo nageenyaa tokko malee akka imalanii fi balaa tiraafikiitiif akka hin saaxilamne taasisuuf hubannoo kennuuf kan qophaa'e ta'uu itti gaafatamaan kutaa ittisa yakkaa Inspektar Gaarii Geetaachoo fi itti gaafatamaan kutaa to'annoo nageenya tiraafikii bulchiinsa magaalaa Ciroo Inspektar Alamaayyoo Dabalee himan. Namoota daandii imala gara ayyaana Qullubbii Gabreelii deemaniidhaaf weelkamuun kan immoo baga nagaan dhuftan jechuudha. Tokko kaayyoon isaadha magaalaan keenya magaalaan Ciroodhaa fi godina Harargee lixaadha nageenyummaan ta'ee fi uummanni kunis immoo imala nagaan gaggeessee daandii nagaan dhufan kana immoo nagaan akka galuu danda'u waan jedhu sanidha. Shaayii bunnaa yoo qopheessinu aanotaa fi godinoota garaagaraa keessaa keessummaan magaalaa keenya keessa godina keenya keessa qaxxaamuraniiti karaa Qullubbii Gabreelii deemanii sababeeffachuudhaan shaayii bunnaa goonee namaaf bishaan kennaa fi buna obaasaa suuta jedhaa deema balaan tokko akkasiin irra hin geenye karaan keenya kurbii qaqqaba waan ta'eef suuta jedhaa deemadha balaan tokko akkasiin hin qunnamne nagaan baatanii nagaan kara maatii keessanii galaa'ii han jedhu sababa saniin hubannoo nageenya tiraafikii yaa balaan tiraafikii hammaataa ta'uusaa suukaneessaa ta'uusaa kana hubatanii suuta jedhanii akka konkolaachisaniif asumaan hubannoo kennaafii jirra jechuudha. Ayyaana kanarratti yeroo hubannoo kana yookaan immoo welkaamii shaayii kana yeroo dhiyeessuuf keessatti tokko haala daandii keenyatti illee itti deemna haala nageenya magaalaa keenyatti itti deemna uummata kanaan nagaa fuudhee akka galuu danda'u asuma keessa immoo hubannoo nageenya tiraafikaa dhimma lubbuutu wal qabatee kan itti deematii jiru ta'uu isaati jechuudha. Imaltoonni dubbifne tokko sirna simannaa qaamoleen nageenyaa isaaniif taasisaniif gammachuu isaanitti dhaga'ame akkanatti ibsaniiru. baay'ee dasna majada galatoomadha baay'eedha homuun mudanne ኑቲ አዳማራ ካኔ ዱፍኔ ከራኒ ሸጋዳ baay'ee dasna majada akkanuma itti fufaadha galatoomaan jedha Harargeen ሸጋዳ ያው ወሮኒ ታይታራ ጅሩስ baay'ee bareeda ittuma cimaa ammas galatoomadha. ግርማ ብርሃኑ እባላለሁ የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው። እሺ ዝግጅቱ እንዴት ተመለከትከው? ምን ተሰማኝ? ዋው እኔ መግለጽ ከምችለው በላይ ነው። ሐረርጌ አብዛኛው ግን የእስልምና እምነት ተከታይ እንደሆነ በሚገባ አውቃለሁ። ዛሬ ደግሞ ታላቁን ንግስ ገብርኤል የቁልቢ ገብርኤል ለማክበር ከአዲስ አበባን ጨምሮ ከተለያዩ አካባቢዎች ወደዛ የሚሄደውን ህዝብ ይህ የእስልምና እምነት ተከታይና በውስጡም ያለው የክርስትና እምነት ተከታይ መስተዳደሩ ፖሊስና ሁሉንም ትራፊክ ፖሊስን ጨምሮ ሁሉም እነዚህ ክርስትና እምነት ተከታዮች በደጃችን ሲያልፉ እንደዚህ እንላለን ሻይ ቡና ውሃ በመስጠት እንኳን ደህና መጣችሁ ስለታችሁ ይስመር በማለት መልካም ምኞታቸውን የሚገልጹበትን ትዕይንት ስላየሁኝ እጅግ በጣም ተደስቻለሁ። አሰበ ተፈሪ ያለ መንገድ ትራንስፖርትና ትራፊኮች ላስተናገዳችሁን መስተንግዶ በጣም ለቁልቢ ገብርኤል እየሄደ ነው እናመሰግናለን። እውነት በጣም ደስ የሚል ነው የሚያስመሰግን ነው ያደረጋችሁት እንትን በጣም ደስ ይላል። የኢትዮጵያ ፍቅር ነው እናንተ የምታሳዩ ፍቅር ነው። ምዕራብ ሐረርጌ ፍቅር ይስጠልን። እንግዲህ እዚህ እስከደረስኩበት ድረስ ያለውን የሴኩሪቲ ጋርድስ ስራ እጅግ በጣም አይቻለሁ። በጣም ደስ የሚል ነው። ሪስፖንሲብል ናቸው። እንኳን ደህና መጣችሁ ይሉናል። መልካም መንገድ ይሉናል። ፓትሮሎች አሉ በሚያልፉ እንደገና ደግሞ ሌሎችም በየቦታው ያው እንግዲህ የራሱ አሰራር አለው። ርቀቱን ባላውቅም በየቦታው ግን የጥበቃ ሚሊሻ ሊሆን ይችላል፣ ፌደራል ፖሊስ ሊሆን ይችላል፣ ኢቭን መከላከያም ጭምር እያየን እየተደሰትን ነው። ሰላም ነው እየን ያለ ነው። sirna affeerraa fi simannaa imaltoota ayyaana Gabreelii kana irratti kan argaman itti gaafatamaan kutaa olaanaa ittisa yakkaa qajeelcha poolisii godina Harargee lixaa kan ta'an Komaander Tasammaa Nyaaphoo akka jedhanitti sababa ayyaana kanaatiif konkolaataan garmalee waan baay'atuuf of eeggannoon konkolaachisuun barbaachisaadha jedhan. Sagantaa kana wanti qopheessuu barbaachisee fi ayyaana ji'a hamilee yookaan gannaa kana Gabreelii sababeeffachuudhaan uummanni Itoophiyaa bal'inaan garasi waan deemuuf hawaasa kana jaalalaa fi hawaasaa fi poolisii walii qabu ibsuudhaaf keessummoota keenya baga nagaan dhuftanii sababeeffachuun qopheessine.
yeroo ayyaana kanaaf deemamuttiin of eeggannoodhaan balaan tokko osoo hin qunnamin karaa nagaa deemanii saffisaan akka hin deemnee fi suuta of eeggannoodhaan akka konkolaachisan ergaan guddaan kan isaanii dabarsinuudha. Ayyaanni kun ammoo ayyaana nagaa ta'ee rakkoo tokko malee hawaasi keenya sammuu qulqulluudhaan deemeen ayyaaneffatee akka deebi'uuf ergaa isaanii dabarsa. Keessattuu daandiin godina Harargee lixaa keessa qaxxaamuru marama waan baay'atuu fi sababa baay'ina konkolaataa irraan kan ka'e balaan tiraafikii akka hin uumamneef halkanii fi guyyaa hojjechaa kan jiran ta'uu himuun konkolaachistoonni of eeggannoo barbaachisu taasisuu akka qaban to'attoonni poolisii tiraafikii fi ejensii geejjibaa dubbifne tokko tokko yaadachiisaniiru. Karaan keenya maramaa fi xiqqoo saaltoon baay'ataa maramaa guguddaa waan jiruuf sababa saniin balaa hir'isuudhaaf suuta jedhaatii dabraa jennee dabarsuu jirra. Waan biraa yaa karaa keenya ciccitaa waan ta'eef baajaajiin baay'ata sababa saniin yaa kana dabarsuu jira. Akka balaan nageenya tiraafikaa kun hin uumamneef akka niif sochiin hin danqabneef akka karaan hin cuccufamneef of eeggannoodhaan konkolaachisuu qaba. Maaliif jennaan yoo karaa irratti balaan tokko rabbiin godhinni kan uumamu taate karaa sana irratti sochiin hin danqama namni nagaan galee nagaan bahuu hin danda'u jechuudha. Karaa irratti dhufa. Kanaaf iyyuu konkolaachisaan gahee isaa baachuu akka inni qabu hubannoo uumuudhaaf sagantaa kana inni guddaan kan nu qopheessine jechuudha. Qaamni hawaasa magaalaa Ciroo guututti hanga danda'ame nu cinaa dhaabbatanii balaa kana hir'isuu fi balaan tokkollee Ciroo keessa akka hin geenye nu cinaa akka dhaabbatan waan dandeenyu hunda goonee jirra. Kana olitti rabbiin hogguu dabalamu rakkoo tokko malee ayyaana kana baachuu akka dandeenyu abdii guddaan qaba.